Harka fuunee daawwattoota keenya akkam jirtu kun sagantaa ifa qalbiiti. Sagantaan ifa qalbii EMN irratti torbanii taal tokko yeroo kanatti kan isinii dhiyaattu qopheessitoonni sagantichaa immoo Biraanuu Raabuu fi Anis Isaayii Tufaati. Yeroo hundayyuu waan nu daawwattaniif waan nu waliin jirtaniif guddaa isin galateeffanna. Har'aafis mata duree bareedduu takka isinii qabanneetiin dhiyaanneetiin jirra. Nu waliin turaan ammas affeerraa keenya mata duree teenya himuu kootiin dura garuu mee nagaa gaafadhu ture. An kanaan nagaa gaafadha kunu. Ayyee har'a bishaaniin nagaa gaafanna nuti bishaan haa ta'u nama qabbaneessaa waan baay'ee of keessaa qaba. Bishaan jaaladhaan. Dhugaadha fira ofiirra bishaan dhugna. Fira ofiirra karam godhadha. Dhugaa dubbanna bishaan dhugaa dubbanna. Waan dansa. Bishaan malee hin taatu gaagartee waanuma hin taanetu argina. Bishaan malee maaltu ta'a? Bari iddoon jiru bishaan jira. Iddoon jiru bishaan jira. Lubbuun jirtutti dhugaadha. Waan guddaa. Bishaan baay'een jaaladha ni beektaa? Bishaanis jaaladha. Haa ta'u egaa har'a waa'ee miira jahaffaa taasisuuf Finfinnee miira jahaan jennee jirra. Miirri jahaffaan tuni maali? Finfinneedhaan maaltu walitti fidee? Irratti haasofnaa nu waliin turaa isiniin jenna. Asumaan isinis gaafa nu waa'ee miira jahaffaa ishee Finfinnee tana haasofnu miirri jahaffaan ishee Naqqamtee, ishee Roobee, ishee Adaamaa, ishee Bishooftuu kana hundi keessanuu miira akkamiitiin magaalota keessan akka laaltan of gaafadhaa irratti mari'adhaadhaanis isin affeerra jechuudha. Itti fufu. Miirri jahaffaan naan galle. Waa'ee Finfinnee haasofna moo waa'ee miira jahaati? Lamaan walitti hiinee taasisuuf. Akkasuyyaa. Maaliif hiina seeti? Keessa jiraanna kaa. Finfinnee waan dhugaa dubbachuuf waan sirriitti tibbana sirriitti ilaalu maal si fakkaate? Finfinnee akka laalluufi. Finfinneen tuni miira jahaanuu akka laallu sirriitti akka qorannu. Maaliif dhugaa dubbachuufi magaalli tun amma magaala akka malee nama dinqisiiftu taatee jirti. Yoo yaadatte gaaf kaanii magaala boontuu jennee faarfannee turre. Amma immoo magaalattii tana akkuma ati duratti jenne kaanis magaalonni biyya keenyaa kaafillee akkasumatti of ilaalan. Miira jahaan of ilaalan. Miira jahaan innaa jettu eenyuun dagadhisiite akkanan kumanne Jimma. Jimma dagatte baay'een jaaladha. Baay'een jaaladha beektaa. Achuma barattee lakki Jimma hin daganne ati. Jimma hin daganne bari. Baay'ee bareeddeerti. Na keessa jirti jettee dhiifte ishee. Dhugaadha. Tibbana dhaqeen ture. Inna ajaa'ibsiifadheen deebi'ee baay'isee. Innaan ilaalu Jimmi yeroon ani baradhu jirtu sunii fi Jimmi har'aa waliin fakkaata. Innaa Jimma irratti warri Jimma jirtan miira akkamii keessa jirtu jechuufani achumaanu miirarraa kaasnee oduu haasofnee natti tolaana. Miira jahan jenne miti. Saayinsiin durii kan nu barsiise. Miira shan. Miira shan. Ishee jahaffaan tun eessaa dhuftee asumaanu immoo miirri kuniyyuu maa inni isa sana nutti. Miirannaa jennu karaa barnootaati. Karaa beekumsaati. Yoo miirri hin jiraatin namni garam jijjiirata? Gara dhakaa jijjiirama. Wayiif hiikaa kennuu deebii kennuu hin danda'u jechuudha. Hin danda'u dhakuma ta'a jechuudha. Miiraan inni jechi duraa lugni duraa miira. Miiraan waa barachuu eegalta dura. Kanaaf yoo waa'ee miiraa namaaf hin galin miira san sirri qajeelchinee karaa agarsiifnee akkuma nama gamnooyi gingilchitee waan fudhachuu malte fudhattee waan ofirraa dhiibuu malte ofirraa dhiibuu hin dandeettu. Finfinnee miira jahaan innaa jennu tokkoffaa akkuma ati jette miira jechuun karaa beekumsi falaasamni yaadni sammuu keenya ittiin seenu jechuudha. Karaadha. Karaa shaniin waa baranna jechuudha. Karaa shaniin waa nuu gala jechuudha. Karaa shaniin
falaasamni kenna guddaa ta'a. Inni ja'affaa immoo isaa fidde ka jette sani akkuma duratti kaafte san ja'affaan namoota shanan galeef argata shanaffaa sani. Ja'affaa sani. Namni sirritti miira shanan san galteef kan itti fayyadame shanan san ishii ja'affaan sun kennamaaf jechuudha. Shanan sana waa hiikkata waan ta'eef. Shanan san olitti marqatee olitti bareechifatee bifa itti tolfatee ishiin ja'affaa sun miira shanan kana keessaa dhalatti. Miirran shanan oli qindaa'anii wal fakkaatanii walitti dhufanii wal deeggaranii gara miira ja'affaa san seenu. Ennaa miira ja'affaa seentu sun immoo ati eessa geette jechuudha. Fiixee namummaa. Iddoo ilmi namaa silaa hin gaa jedhamu. Hayyummaa isa olaantummaa qabu. Hayyummaayyuu dabarta. Isi ja'affaa san bira geennaan hayyummaayyuu dabarte maal sii gala miira sanii. Maal sii gala? Wanni namni kun hin galleef sii gala. Wanni namni miirota lama yookaan sadii yookaan afur yookaan shanitti hin fayyadamee taa'u shaniin iyyuu bibittinneessee bira taa'u sii gala. Wanni sirra bu'uu qaama kee qunnamuu danda'u hundi sii gala yoo ja'affaarra geette. Self actualize isa jiran kana jechuun. Isaayyuu dabarta. Inni dhumaa fiixee inni dhumaa fakkeenyaaf amma asii baatee gad baatee sareensi ciniinti yoo ta'e hin beekta jechuudha. Odoo sareensi hin ciniini. Asii baatee konkolaataa lo'isi bu'a yoo ta'e hin beekta jechuudha. Miirri ja'affaa kun maal jedhama seensa? Common sense. Common sense is not common jedhama. Common sense inni yookaan immoo wanni baratamaa miti. Nama hundaafuu wal fakkaataan ta'u. Wal fakkaataan ta'u. It's not common. Common miti. Egaa Finfinnee mataan karaa jahan kanaan laalla jechuudha. Karaa jahan. Inni tokkoffaa ijaan laalla. Amma namoota adda addaatiin nuti inni miirri tokko ijaami. Ija naa jennu ija kanaa miti. Ija si keessaa. Nama yeroo tokko sin qunnamne nama wayii odoo laaltu bira dabarte nuti iyyuu akkas dura nama guddaa wayii bira dabar. Maaliif ija qofaan hin laaltu. Ija keessaatiin laalta. Finfinnee miira jahaan ka jennu inni tokkoffaa Finfinnee namoonni ija lamaan laaluu qabu jechuudha. Ija lama. Tokkoffaa ija alaa kanaan. Yoo inni lammataa immoo ija keessaatiin laaluu qabda magaalattii. Maal taate hin bareedde. Maal taate faaya taate. Maal taate hin mul'atte. Maal taate hin ifte. Amma innaaf miira ijaatiin yookaan immoo ijaan laallu Finfinnee isii iftee miti kaati laaluu qabdu. Waan isii ibse laalta. Boruu isiin ibsite laalta. Ifnana qofa laaltu. Bifa isii qofa laaltu. Waan bifti isii kun odeessu laaltaati. Bifti kun ka ife kun maaliidha? Wanni ani ijaan argu kun maaliidha? Argitee of gaafachuu qabda. Maal jedha falaasamni beekamaan tokko inni Sokraatas jedhamu sun maal jedha? Namoonni Rabbi ibsee fi gaafii baay'ee qabu. Namoonni itti dukkanaa immoo deebii baay'ee qabu jedha. Amma gaafachuu qabda jechuudha yoo sii ife. Maal jettee gaafatta? Maali kun jettee gaafatta? Ka allaalu kun maali? Eessa ture? Maaf dura akkanan ta'in? Xiiqessi dhagaama immoo duubatti deebitee. Maaf akkas ta'e? Bara san hunda maaf dukkanuuf? Maalii fi hagas turre? Magaalli umriin ishii 100 oli maaf akkas taate jettee ka laaltu odoon ta'in kan laalle laalta jechuudha. Ka ijaansi mul'ate odoon ta'in
akkasitti mul'atin laalta. Ammoo inni si dinqisiisu namoonni ijaan odoo laalan immoo laalle jiru. Mul'ata kunoon mul'ata. Karaan bal'aadha. Bareedaadha. In mul'ata. Bifa qaba. Halluu qaba. Namatti tola. Keessa deemta. Feetu miilaan. Feetu konkolaataadhaan. Waan barbaaden keessa deemta. Feetuun teettan bayyanatta teettee hafuura galfatta. Bakka qabdi. Bakka qabdi. Hundaafiyyuu nama guddaaf bakka qabdi. Ijoolleef bakka qabdi. Dargaggeessaaf bakka qabdi. Warra waa barreessuu barbaaduuf bakka qabdi. Warra tapha barbaaduuf bakka qabdi. Warra waa nyaachuu dhuguu barbaaduuf bakka qabdi. Amma ijaan cal'ifteetuma kunsee mul'ata. Yoommoo Rabbi sirriitti si ibse kana keessatti fageessitee waan hin mul'atin fa'a laalta jechuudha. Isa keessa maal laalta? Boru egereen laalta. Waan ijaan laalte akkas bareeddetan isii keessatti maal laalta? Ijoollee tiita boruu laalta. Akkam maal akka hojjetan boru maal hojjetan? Amma ijji tiyyatan argite ijoolleewwan keenya ka dhufan immoo maal hojjetu? Maal argina? Maal itti dabalu? Maal argina gara fuulduraatti jettee miira ijaatiin yookaan immoo miila waa laaltuun Finfinnee ilaaluu dandeetta jechuudha. Falaasama adda addaatiin karaa adda addaatiin bal'ifattee gaffageessitee qottee irra naannoftee keessa deemtee laaluun sirraa eegama. Ka hojjate odoo hin dadhabin laaluu akkamitti dadhabdaati? Dhugaadha. Innaa laaltuu nama ajaa'ibsiisti fakkeenyaaf karaa galgalaa fa'a. Innaa miilan keessa deemtu akkuma duratti ati jette sana xiiqii wayii akkasitti dhagaamu si dhiibdi. Maaliif maal dhabneeti hanqarraa akkana kan taane maaliif xurreen ishii sun karaa ija keetti innaa dhufu balfamni ishii sun kan akkasitti walitti cinqamnee jiraachaa turre sun maaliif akkana taate nama jechisiisanna. Dhaloonni kana yaadetoo akkanatti hiikuu dhufuunsaa waan ajaa'ibaati. Boruun isaa immoo maal fakkaata? Tilmaamuu hin danda'ama na fakkaata. Har'eedhaa akkana erga ta'ee boru maal ta'uu danda'a? Namoonni immoo kana caalchisanii yookiin kanarratti waa dabaluu danda'anii dhufu jedhee yaada. Dhaloonni akkasuma kaadha. Biyyi tokko ka guddatu bari dhaloonni adda addaa yoo guddise ol harkaa fuudhanii yoo guddise biyyi guddachuu danda'a. Egaa Finfinnee ijaan yookaan miira jahaan innaa jennu inni tokkoffaa ija qofaan ija alaa keessa qofa onaan odoon ta'e ija keessaatiin onneen akka laallu jechuudha inni tokkoffaa. Miira tokkoffaa kan nuti Finfinneetti ilaaluu qabnu sirriitti ija keessaatiif ija alaatiin ilaaluu qabna. Inni lammataa Finfinnee gurraan dhaga'uu qabna. Gurraan. Ijaan laallee gurraan waa haasa'aa jirti Finfinneen. Waa dubbachaa jirti. Gurraan jecha waan Finfinneen dubbattu san gurraan sirriitti dhaga'uu qabna. Gurraan. Yoo ijji si keessaa ijji jibbeensaa, ijji gargar ol foo'u, ijji dukkana yoo si keessaa wanni akkasii si keessaa ijju si keessaa mul'atu ta'e gurri kee hin dhaga'u. Gurri kee yoom dhagaa? Yoo ija si keessaa san cal'isiifte gurri kee dhaga'uu eegala. Waan si keessaa iyyu wanni adda addaa karaan ati dhufte, karaan ati baratte, karaan dabaan, karaan dhoqqee, karaan san keessaa gaafa bayyanatte, gaafa xiqqoo muuxattee baatte gurri kee dhaga'uu eegala. Amma Finfinneen maal jechaa jirti gaafiin guddaan? Wanni nu gurraan dhageenyu maalidha? Inni tokkoffaa kan nu dhageenyu sagalee bishaanii dhageenya. Sagalee bishaanii argite waan finiin bishaan akkasi bareedu ol finiinu san sagalee qaba. Waa dubbata, waa sitti hima. Argite isa dhaga'uu qabda gurraan jechuudha. Maal jechaa jira bishaan sun? Maal dubbachaa jira? Bishaan sun waa himaa jira. Cal'iseetumaa miti. Waa si dubbachaa jira. Waan bishaan sun qaaqu caqasuu qabda. Waa'ee nageenyaa, waa'ee qabbaniisaa namni ittiin sirriitti qabbanaa'u,
waa'ee argitee gadaddoo adda addaa keessaa of dhiquu, waa'ee onnee kee dhiquu, waa'ee jaalala fiduu, waa'ee dhandhamachuu, waa'ee kanneen bishaan sun dubbata. Finfinnee keessa amma finiin akkasii waan guute argitee wanni bishaan waan iddoon hin jirre iyyuu hin jiru. Isa san dhaga'uu qabda jechuudha sirriitti. Miidhagina si bara. Gurraan dhageetta amma duratti ijaan laalleemi. Amma Finfinnee gurraan miira lammataatiin. Muuziqaa goonii. Dhageeffachaa jirra jechuudha. Immoo iddoon magariisaa kun sirrii bareedee sagalee simbirree adda addaa naa dhageettu waa himte ammallee. Simbirroon adda addaa bishaan innaa jiru gara bishaanii deebi'u. Qulqullinni innaa jiraatu gara qulqullinnaa deebi'u. Simbirreewwan sunni maal jechaa jiru? Galle kaa. Uumamatti deebi'e. Deebine kaa. Qeetti galle kaa jechaa jiru. Inni miirri lammataa guddaan nuti Finfinnee ittiin qorannu ittiin akka nu galtu goonu maalidhaa? Gurra jechuudha. Gurraan sirriitti dhageeffachuudha. Yoo biyyan jaalatta ta'e biyyoonni adda addaa maal jechaa jira waa'ee Finfinnee? Maal qaaqaa jira? Isa sirriitti gaffageessitee dhageeffachuutu nurraa eegama jechuudha. Inni miirri lammaffaa gurra. Miirri sadaffaa Finfinnee harkaan. Harkaan laaluu tuquu jechuudha. Harkaan tuquu ni dandeenya amma. Iddoo tapha adda addaadhaan Finfinneen maal nuu kennite? Maal harkaan tunna? Maal arganne? Maaltu harka keenya gala? Waan jennu harkaan immoo sirriitti maal gochuu qabna jechuudha. Tuquu. Bakka taphaa qabdii taphachuu dandeenya jechuudha. Sirriitti tuquu. Sirriitti immoo itti sin'ee waan babbareedaa hojjetame san hunda bishaan isaa ta'u kaan isaa ta'u harkaan laaluu sirriitti. Finfinnee miirri sadaffaa sirriitti gaffageessinee nuti ilaallu harka jechuudha. Harkaan tun ilaaluu qofa odoo hin ta'in harka akkamiitu kan hojjete? Sammuu akkamiitu kana yaade? Argitee beekumsa falaasama akkamiitu kana uume? Harka kan hojjete eebbifta jechuudha. Miirri sadaffaa. Ija odoon jiraatin arge san eebbifta jechuudha. Ijji bare hoogganisaa odoon jiraatin agarti. Dhugaa. Imagination. Ija san eebbifta. Ka waan hin jirre gara mul'atutti fide san. Ija san eebbifta. Gurra bishaan san dhagaye eebbifta. Gurra bishaan san dhagaye. Argite isa eebbifta. Harka immoo itti dafqe, itti hojjete, itti ifaaje san eebbifta. Miira sadiin ilaalle jechuudha Finfinnee amma. Miira sadeen kana of duubaan ilaalla jechuudha. Isa nu dura mul'atu jira, inni immoo keessaa jira. Harka yoo jennu harka mul'atuuf harka mul'annetu jira. The invisible hand. Harki ka mul'atu ka hojjete jira. Harki duubaa sunoo kan hojjete. Harka akkamiiti? Harka akkamii biyya jaalattu? Isaa jedhu san immoo isa miira sadaffaa kana tolfannee Finfinnee miira sadeen kanniin hagam maalaalle jechuudha. Miira lamatu nu hafe moo sadii? Jaha waan jenneef sadii ta'u. Sadii ta'u. Ishii tanarratti garuu bire kan harkaan tuquu tana miilaanis tuquu odoo jenne maamiti. Maaliif seeti? Namoonni akka miirri akkanaa kun sirriitti itti tolee akka itti dhagahamu kan godhe tokkoffaa iddoo kubbaa hedduutu tolfame amma. Akkuma miiraan tuqxee akkuma akka malee jaalatta kanaafati. Maaliifan kaasiseeti? Tibbana maayini kubbaan geemni Afrikaa kun jalqabee jira. Eegalame hadha. Kaleessa eegalamee jira. Sanbatan lamaan darban kana keessa taphatamaa jira. Kanaafuu ijoolleen achitti taphattu suni hanga har'aatitti dirree akkasii sanarratti hin taphan. Miira dirree sanii kan arganii beekan
amma irratti taphataniiti. So innaa taphatan maaltu itti dhagahamaa jira jedhee yaadaan yeroo baay'ee. Maaliif yeroo baay'ee kan taphachaatiin turan iddoo dhakaan jirutti, iddoo dhukkeen jirtutti, iddoo taphaaf namaaf mijoofne irratti karaa irratti kan taphachaa turan. Amma innaa akkanatti waan mijaa'e, waan tole argatanii taphatan maaltu itti dhagahamina laata? Kubbaa taargeetii godhattee karana rukutuu ni dandeessa amma. Duraan akkas jechuu hin dandeessa. Wanta dhiituuftu wayiitu kubbaan odoo si bira hin gahin kallattii jijjiirsisuu danda'a. So miirri suni maalinni kan jedhu amma innaa taphatan namoonni odoo of keessatti hiikkatti kennanii jedhee yaada. Odoo of keessatti ergaa wayii fudhachuu danda'anii jedhee yaada. Kun Finfinnee keessa qofa osoo hin ta'in magaalota qabnu keessatti iddoo adda addaatti hojjetamaa jira miti amma. So inni sun miira nu guddisu jedhee yaada. Akkuma harkaan tuquu kana miiruma isaati. So lukaanis tuqnee ergaa kan odoo keessaa fudhannee jedha. Sirriidha. Amma argitee inni qaama mul'atu kanneen laaluu, caqasuu, tuquu sadeen kanneen kaa gammaa dubban. Garuu immoo karaa lamaan akka daawwattoonni kennanuu laalan. Karaan inni tokko homojjetame kana miira kanniiniin akka laalu. Isa fuuldura jiru kana. Akka shaakalu. Akka muuxannoo uumamu. Kanaaf inni garuu miilli jira akka deemee hojjete ka tuqe ka lafarra ejje. Amma kubbaa miilas haa ta'u kubbaa adda addaas haa ta'u dargaggoonni ittiin numa taphatu ittiin bashannanoonni kun jira. Garuu immoo inni ka amma mul'atu namni laalu miira sadeenii mika kaaf namoonni rakkoo malee furmaata beekne itti mul'atu bara. Fault finders. Itti mul'atu odoo laalaniyyuu itti mul'atu hin didan. Odoo sagaleen jiruyyuu hin caqasan. Odoo irra deemaniyyuu miilaan irra deemaa jiru bara. Konkolaataan irra deemaa jiru, biskileetaan irra deemaa jiru, miilaan irra deemaa jiru. Garuu hin jiru jedhan. Inni falaasamnichi tokko jira Niichee jedhamu maal jedha? Wanni tokko ati diddeef hin dhabamu jedha. Amma hin jiru jedhaniif hin jira kun oka. Namoonni adda addaa kun hin jiru waan jedhaniif inni hin dhabamu jira. Hojjetame mul'ata. Isa amanuu dhabuun dhabamsiisuu hin danda'u. Dhabamsiisuu hin danda'u. Hin mul'ata ka. Amma waan ati beekumsaan sammuun jette tokko namni dhabamsiisuu danda'a yaadaan. Kun mul'atee jira lafarratti. Dhabamsiisuu hin dandeettu. Miilli karaa kan wanta kanneen irratti ifaajee irra deemee hojjete san si mul'achuu qaba jechuudha. Miilli duuba ofii dukkana kenne fuula ofii ifnana kenne sun isa eebbifte jechuudha. Finfinnee miira jaanennaa jennu. Miirri jaan kuniyyuu miira namummaa waan ta'eef miira san malee ati nama ofiin jechuu waan hin dandeenyeef miira namummaa san hundayyuu yoo gante yoo didde ati namummaa dhiifte jechuudha. Ganuu hin dandeettu. Hiree akkanaa hiree kun bari hiree guddaadha. Hiree kennaa guddaadha kun. Jaarraa kana keessatti magaala biyyaa magaala ambaa deemtee hawwitu san sibira yoo dhufu dur nuti gara magaalaa deemnaa beektaa? Amma magaalatu kana gara kenna dhufu. Duri gara Awurooppaa gara adda addaa nuti deemna. Amma biyyatu nu bira dhufe biyya ammayyaa nu jennu sun nu bira dhufe. Kun sii galuu hin danda'u yoo siin ifin sii galuu hin danda'u. Miirri kee yoo cufame amma maal jenne miirri jaanuu miira beekumsi ifnan sammuu keenyatti hin seenu. Yoo miirri kunniin hundi jalaa cufame ilmi namaa sammuun cufaadha jechuudha. Sammuun dukkana. Wanni namni sun gara kee dabarsu wanni namni sun si beeksisu iyyuu hin jiru. Amma nuti ka jennu ija yoo jennu ka mul'atu caalaa laalaa. Gurra yoo jennu ka dhageenyu caalaa dhagaa. Harkaa miila yoo jennu
deemuuf tuquu caalaa isin dhagamuu qabu. Yoo fakkeenyaaf onni adda addaa akkasiin misoomessuun ittiin fayyadamtan waan beektaa meeshaa yookaan meeshaa qofaa miti achi keessa amleen namaa jira. Ergaan keessa jira. Dafqi jira. Dhiigni namaa achi keessa jira. Akkasitti eeguuf Finfinnee miira jahaan laaluutu nurraa eegama jechuudha. Yoo kanan ta'in siifomaayyuu miti. Sitti mul'anne kaa. Karabbi eebbise odoon argin arga. Karabbi eebbise. Ka abaarame immoo argeelleen arga. Karabbi eebbise odoon dhagahin dhagaa bara. Odoon dhagahin. Odoon tuqin tuqa. Odoon deemin deema. Yoommoo abaaramtee biyya jibbitee biyya gurgurachuuf kaatee waraabessa itti taate argitus hin argitu. Argite deemtus hin deemtu. Tuttus hin tuttu. Sagaleen jiraatus ati hin dhageettu. Kanaaf matsaafni gurguddaan adda addaa yoo argite maal jedha? Ija keessaa banadhaati ilaalaa. Warri namni gurra qabu haa caqasuu jedha. Yoo gurra qabaattan caqasaa. Yoo ija qabaattan laalaa. Yoo harka qabaattan harkaan tuqaa, miilaan tuqaa jedha. Amma gurran qabu nama jedheetu rakkise jechuudha. An gurran qabu, an ijaan qabu, an harkan qabu, an miilan qabu. Maal jechuudha kun? Namoonni akkana argitee akka hiikkaan biyya jedhamu. Biyya jechuun maal akka ta'e, magaala jechuun maal akka ta'e warra hiikkaan hin galiniif. Hiikkaan yoo sii gale baraati waan itti garmaamtu waan itti hin garmaamne qabda. Waan tuttuuf waan hin tunne qabda. Yoo sii gale waan loltuun qabda waan hin lolleen qabda. Yoo hiikkaan sii gale. Amma Finfinnee miira jaannaa jedhu magaalattiin tun fakkii magaalota biraa waan taateef magaalota biraa biyya keenyaa qofa sitti hin fakkaatin. Magaalota biyya Afrikaa fakkii waan taateef miira jahaaniyyuu hubachuu qabu. Miira jahaaniyyuu to'achuu qabna. Miira jahaaniyyuu itti fayyadamuu qabna. Miira jahaaniyyuu sirriitti qulqulleessinee sirriitti kunuunsinee eeguutu nurraa eegama jechuudha. Inni itti fufnuu miira sadeen hafte. Odotti fufnee dansa maaliif seete buruun achi keessa waan jirtuuf gaafa waan namni irratti dhukkubsate sana namni irratti yaadan dhiphate sana inni gaafa nuu gale miira jaaffaa sana bira geenye ishee boruu kan laaluu dandeenya. Achirra akka geenyuuf odootti fuftee dansa. Miirri arfaffaa funyaan akkuma beektu. Finfinneen garuu gaafa nuti Finfinnee jennu funyaan kenna waan baay'ee himuu danda'a. Waan baay'ee. Akkas turte. Akkamitti magaalaa akkamii akka turte. Utaalloon yookaan qufaan torban keessatti gaaf meeqa akka nu qabu. Akkamitti akka itti keessummaan biyya alaa yoo nu dhufan akkamitti akka karaa deemuun nu dhibu akkamitti itti saalfannu akkamitti akka nuti mataa keenya qabannu beekama. Funyaan kun beeka. Finfinnee funyaaniin beekamti. Lagni isii laga akkamii akka ture. Manni jireenyaa kenna mana jireenyaa akkamii akka ture. Funyaan kenna garuu daganne gamma. Foolii ishiin daganne ati dagatte. Waan ajaa'ibaati darbee ulaaltu yeroo akkanaa kana keessatti waan bara fagoo fakkaata. Garuu dhiyeenyuma kanatti kan akkana taate. Isheen tun jiraatanii too arguu keessatti egaa tokko ragaa baata miti. Ragaa baanee amma nu. Funyaan kanaan argite mee hoggaa fagoo miti dhiyooma kana ija kee cufiitii yaadadhu foolii magaalli tun qabdi turte. Magaala bar keessaa baqatanii ka mataa gad nama cabsitu ka amlee nama cabsitu. Magaal lagni isii maaltu keessa lola'aa ture. An mormaa ture bar Finfinnee lagan qabdu. Lagan qabdu. Booyi fincaanii malee lagan qabdu jedhee mormaa ture. Fooliin ishiin qabdu immoo barannee keessa jiraachaa turre barannee. Funyaaniin kiiloomeetira 1000 deemuu dandeetta. Funyaan kun maaliif yoo jette
fooliin sun funyaan irraa sin badu haga ati jirtu. Jira funyaan kennarra jira haga ammaa. Dhugaadha. Yaadannoo waan ta'eef ergaanchi sammuu irratti waan katabamteef jirti. Amma immoo yoo ilaaltu Finfinnee funyaaniin maaliidha yoo jette fooliin badaan mataa nama naannessu sun amma badee jira. Warroonni miira adda addaatiin Finfinnee ilaaluu hin dandeenye foolii san wajjin baduu ni danda'u. Foolii san hojjaayu jechuudha bar. Isa wajjin baduu hin danda'u. Garuu miirri arfaffaa nuti amma Finfinnee ittiin faarfannu maalidha? Waan dansa foolachuu. Bishaanis foolii qaba bar dhugaa. Foolii immoo bishaanii. Bishaan akka maal akka jedhu. Abaaboo maal akka jedhu. Margi gaafa bishaan obaaftu maal akka jedhu. Marga gaafa marga kutan agarteerta foolii isaa gaafsan. Foolii margaa. Injiru yuukaa kanaan dura agartee. Injiru dhukkeedhuma waan ta'eef kan nuti babal'isaa ture. Amma innaa isa gaafa qayeetti duri loon tiksitu san isa si yaadachiisa. Sirrii gaafa horiif margaa haamnu san foolii santu dhufu. Amma uumama keessa jiraachuu eegalle jechuudha. Dur akkamitti jiraachaa turre uumama balleessine uumama bade san keessa teenne jijjiiruullee hin dandeenyu jenne abdii kutanne bira teenna jechuudha. Abdii kutanne waan hin danda'amne irrumatti eda'ama. Wanni bareedaan irratti eda'amu. Fakkeenyaaf mana xiqqishoo yoo qabaatte baadiyyaa namni akkuma dhufuun irrumatti eda'ama. Nama eda'amu malee jiruuf jireenya eda'amu tokko hin jiru ture. Amma Finfinnee funyaaniin innaa jennu foolii sammuu kee dhufa jechuudha. Fayyaa argata. Nageenyatu sitti dhaga'ama. Uumamni foolii akkamii akka qabu, uumamni dhugaa, uumamni fashalaa'e, uumamni bade odoo hin ta'in uumamni dhugaa sun foolii akkamii qaba waan jedhutu gara funyaan keetii dhufu. Maal yaadadhe isheeti gaafa paarkii yuunitii achi gaafan seenu foolii nama hawwatu wayii tokkotu achi keessa jira. Na maali inni jedhee asiif achi jedhee naan laalu biqiltoonni biyya kana keessa jira harki baay'een isaanii achitti dhaabamanii jiru. Na fooliin achirraa dhufu akkam akka nama hawwatu akka miira kee akka kokkofalchiisu nama qirqirsa. Na isa sanatu gara sammuu koo dhufe soo funyaaniinis waan kana fuuffachaa deemne jechuudha. Funyaan amma miira arfaffaa funyaan jenne kanaan isa ulachuun magaala ulannu arganne jechuudha. Magaala funyaan itti qabannu odoo hin ta'in magaala ati ulachuu dandeettu. Sirriitti akkuma duratti jette san gammachuu eessaa dhufe beenne si dhaga'ama. Akka waan nama qirqirsanii akkuma ati dhugaa jette waatu sitti tola. Waan argattee iyyuu hin beektu bari garuu gammachuu itti si dhaga'ama. Qaamni kee itti tola. Wanni ati qabdu hundiyyuu jiruu akka jiraachaa jirtu sitti dhaga'ama. Jiraachaa jira kunoo. Wanni akkasii sun uumamuu baate maal yeroo sanatti maal hojjatti hin abaarta. Maali wanni akkana shamaan kun wanni akkana kun maali wanni faalamaan akkana qilleensi faalame bishaan faalame wanni nyaanni hundi faalame badee xuraa'ee isa keessa jiraachaa namoonni garuu akkuma duratti kaa'u miira ofiiyyuu hin beekne jechuudha. Miira jahaan dhiisii miira takkittiin wanti kun galuuf hin dandeenye. Amma Finfinnee miira arfaffaatiin ilaalu foolii ishii dhandhamachuu dandeenya. Foolii ishii sirriitti harkifachuu dandeenya. Abaaboo adda addaa bira dhandhee bira taa'uu dandeenya. Wanni kunniin waan cal'ifteetuma kun magaalaa koolidaraa akkas jettee bira dabartuu miti. Karaa beekumsi jireenyi fayyaan falaasamni sammuu keettiin seenutu sii baqaqe sii tole sii saraarame jechuudha. Sirriitti kana yoo hubatin
miira hundaan yookaan seensa orgaanii qabnu hundaan yoo sirriitti nu hubatin maalidha kun? Badiidha, badii guddaadha. Hiikkaan nuti itti kenninuyyuu maal ta'a jechuudha? Hiikkaa wannoonni bareedaan kun akka hin turre, akka dafee badu tolchu ta'uu danda'a. Nuti garuu sirriitti miira qabnu hundaan magaalattii hagam hoogganoonni adda addaa itti dadhaban, itti ifaajan dhandhamachuutu nurraa eegamaa jechuudha. Hayyee ishiin shanaffaan egaa dhandhamachuudha miti? Dhandhamachuu bakkuma akkasumatti kan deemtu miti agartee? Shanaffaan akkasumatti hin deemtu boo dadhabdee iddoo wayii teessa iddoo gatteessa immoo agartee waa dhandhamachuu qabda. Ishii gartee maaltu jira? Ishiitan amma ishiin shanaffaa ka'a. Egaa miira arfaniin sitti tolee hiikkaan magaalaa sii galee ifaajeen warra itti ifaajee sii galee dhaqaan qofa odoo hin ta'in sammuu ilma namaatiin kan ijaarame, dafqa ilma namaatiin kan ijaarame, hirriba dhabeensa ilma namaatiin kan ijaarame, hirriba dhabuun maal akka ta'e sii galasiisaa. Kanaan kan ijaarame ta'uun miira arfaniin irraa dubbanne jechuudha. Inni shanaffaa immoo teettee akkuma beektaa waan yoo bishaan dheebottee bishaan dhugdu arraba kee irraa wanni bishaanii si dhagahamu. Lallaafas haa ta'u lallaafaa innaa dhugdu, itittus haa ta'u aannanis haa ta'u innaa dhugdu dura ka dhugu arraba keeti. Arraba keeti. Isaan dhugdee dhadhamattee garaa keessa gabbu'a jechuudha. Amma miirri shanaffaa kun maalidha? Walitti qabnee innaa laallu waan agas bareedu ka miira afuriin ilaalle kana agarre kana teettee dhandhamattaa. Teettee iddoo ititti waa unachaa. Finfineen kunoo kana naa kennite, bareedduun tun kunoo kana naa kennite. Amma waa liqimsuuf jechuudha. Amma waa nyaachuuf jechuudha. Amma waa dhuguuf jechuudha. Waan ati hin shakkine tokko beektaa xurii qaba jettee maaliif? Lagni bareedaadha. Iddoon bareedaadha. Iddoon qulqulluudha. Wanni kun xurii qaba. Mana fincaaniitiin ol tuqee jira jettee odoon shakkin garaa nagaan fuula ifaan teettee maa shaayii hin ta'in maa buna hin ta'in arrabni keellee kunillee maal qaba jechuudha? Carraa qaba jechuudha. Waa hima jechuudha. Iddoo du'atti wanni nyaatanuma du'a. Iddoo dhoqqeef xuriin jirutti wanni ati nyaattu dhoqqemaaf xuriidha. Iddoo akkas bareedu sanitti waan hin taane hojjechuun siin eeyyamamu. Waan dhandhamachuuf hin taane, arrabaaf hin taane, afaaniif hin taane dhiyeessuun siin eeyyamamu. Iddoon maal hojjette? Ol kaafte iddoon. Iddoon maal goote? Waa'ee silaa dhandhamachuu yookaan waa'ee arraba kennaa ol kaafte jechuudha. Saniif inni shanaffaa teettee kalaalte san, ka dhageette san, foolii isaa san, ka harkaan tutte, ka miilaan tutte san teettee walitti kubbaayyaa keessatti dhandhamatta jechuudha. Waliin naqxee kubbaayyaa keessatti. Waan dansa biree isa miira jahaffaa wajjin walitti qabdee akkanaa deebiftufanii iccitiin miira jahaffaa keessa jiru maal inni ergaa maalii of keessaa qaba kan jettu sana achuma walitti qabinaa deebisa. Sa'aatiin keenyas deemaa waan jirtu. Amma daawwattoonni keenya dhugaa dubbachuuf miirota ofii shanan iyyuu ittiin fayyadamuu qabu. Ittiin fayyadamanii akka isaan fayyadu. Ijji tuni miira jenneemi ittiin fayyadamuu qabu. Waan hin tolle ilaaluun qaban. Namni ija kanaan waan hin tolle yaadu magaala xurooftuu duratti deebi'e jechuudha. Ija tanaan waan toltu qofa ilaaluudha. Nama magaala balleessu na argan dhaabsisuudha. Irraatisuudha. Gurra bareedduu amma waa'ee bishaaniif bishaan finiin waan akkasii dhaga'u kana waan hin taane waan abaarsaa waa'ee arrabaa ittiin dhaga'uun qaban jechuudha. Foolii gar dudduubaa gar durii san deebi'anii funyaan kanaan
waan foolii ajaa'ii foolachuun qaban jechuudha. Ammallee immoo waan dhandhamatanis beekuu qabu. Kanneen walitti martee, walitti hiitee, walitti suuphee iddoo tokko yoo fidde isa miira jaaffaa sii kenna. Miirri jaaffaa kun immoo nama caalu. Miira shananiyyuu ittiin fayyadamte. Miira shananiyyuu yoo ittiin hin fayyadamin jaaffaa biran geettu ati. Miira shanan sirriitti ittiin fayyadamte hunda isaa ittiyyuu miilli kee gara deemu beekee, harki kee waan hojjetu beekee, sirriitti waan qulqulluu, gurri kee waan dhaga'u beekee, ijji kee waan laalu beekee, funyaan kee waan foolatu beekee, afaaniif arrabni kee waan dhandhamatu naa beekee. Beekumsi shanan kun miira jaaffaa biraan si gahe. Innaa miira jaaffaa bira geettu akkam taate? Nama wayiif tolu, nama barakaa qabu, nama biyyaaf tolu, nama iccitiin jiruuf jireenyaa ifteef, nama iccitiin namummaa ifteef, nama qaama ofii dhaga'u, nama qaama ofii beeku, nama qaama ofii wajjin dubbatu, mari'atu, ati akkam jirta jedhee, nama waan ta'uuf waan hin taane gargar baafatu, nama karaa deemuu qabuuf karaa deemuu qabne gargar baafatu beeku, kawaa odoon argin argu, kawaa odoon dhagahin dhaga'u, kawaa odoo biran gahin bira ga'u, nama guddaa abshaala caale, hayyuu caale, beekaa caale taata jechuudha. Yoo san taate magaalattiin akkana odoo manaan bahin si mul'atti jechuudha. Hin mararfattaaf. Maaliif? Miira jaaffaa irra geette. Magaala guutuu keessa deemuun sirraan eeggamu si mul'atti. Hin mormitaaf. Hin hojjattaaf. Abbummaan si dhaga'ama. Miira jahaan Finfinnee ilaaluun, miira jahaan biyya ofii ilaaluun, miira jahaan jiruuf jireenya ofii ilaaluun, miira jahaan magaalonni hundi of ilaaluun biyya caaltu, biyya eebbifamtuu, durayyuu eebbifamtuudha waan hojjechuu danda'u. Dansa biree guddaa galatoomii kan bareeda seete oduu addaa kutuu waan natti tolaayyuu garuu yeroon teenya gabaabduudha. Kanaafuu kanumaan raawwanna. Daawwattoota keenya egaa waan nu waliin turtaniif guddaa isin galateeffannaa. Kan daawwachaatiin turtan sagantaa ifa qalbii ture. Sagantaan ifa qalbii yeroo hundaa sanbata yeroo kanatti kan argattanidha. AMN Plus waliin ta'uudhaan kan isin dhiyeessatiin turre. Saganticha immoo karanaan kan geenyu qopheessitoonni sagantichaa Sisaay Tufaa fi Biraanuu Raaboot turre. Waan nu waliin turtaniif guddaa isin galateeffannaa. Torban immoo mata duree bareeddoo itiin walitti deebinee dhufna. Amma torbanitti egaa nagaatti isiniin jenna. Horaa bulaa ifaan turaa. Nagaatti.